Galatooma isin jaalle. Warri ciroo kamsiis maati? Maashaallah wallah hedduu namatti tola. Nu komatiin gaafa keenya osoo nutti nimin dhuftee saparaas nu goote waan ta'eef akkamitti Warra soddaati mana ofiiti mana ofiini mana akkanuma dhufani sanumaaf dhufu. yoo yaarka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaalaa jirtanii har'a kabajamoo keenya kantiibaa magaalaa Ciroo abbaa qeerroo bira jiru. Tole dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaan bultuun asitti dhufee hojii magaalaa Ciroo irratti hojjetame nu ilaaluu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa ummataatiin baay'ee galatooma ulfaadhaa jechuun barbaada. Hojiin irraan tana asitti ashaaraa magariisaa hojjenne hojii baay'ee hojii boqonnaa qophii isa itti aanu duula ashaaraa magariisaa kallattii muummeen keenya kaa'een hojiiwwan gurguddoo akka biyyatti hojjetamaa jiran keessaa hojii boqonnaa qophii ashaaraa magariisaati. Hojiin ashaaraa magariisaa hungaa hojii daa'ima guddisuu wajjin tokko biqiltuudhas sanyii biqiltuutis qopheessinee biyyeedhas qopheessinee akkasumas humna namaatis qopheessinee bishaanii fi wantoota garaagaraa qopheessinee haala kanaan hojii ashaaraa magariisaa bara kanaatiif hojii boqonnaa qophii xumurree filannoo teenya waan xumurreef jecha filannoo irraa gara misoomatti jechuudhaaf hojii ashaaraa magariisaa ilaalaa jirra. Gaariidha. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya kabajamoo keenya mucaa keenya tokko mucaa Oromoo tokko hojii jira. Ibsiishaa wajjin jirra. Har'a kabajamoo kantiibaa magaalaa Ciroo fa'aa waliin taanee mee biqiltuu tokko lallaalla jenneeti. Ibsiishaa akkam nagaa? Nagaa fayyaa galata rabbi nagaa. Narra dheerata keessa kanatti warri yoo ol jeesira dheerade malee. Si gara torbaa taane. Akkam nagaa fayyaadhaati? Fayyaa galata rabbi. Baga nagaan gara Ciroo dhufte akka nama tokkotti akka nama ijoollee Ciroo tokkotti baga nagaan dhufte sin jenna. Galatooma isin jaalle. Warri Ciroo kamsiis maati? Maashaallah wallah hedduu namatti tola. Nu komatiin gaafa keenya osoo nutti nimin dhuftee saparaas nu goote waan ta'eef akkamitti Warra soddaati mana ofiiti mana ofiini mana akkanuma dhufani sanumaaf dhufni. Dhugatti soddaa nu fakkeenya naa taatee jirti kana soddaa haalaan kabaja. Dhugaa dubbachuudhaaf karaa dheeraa kana qaxxaamuree rooba caamaa aduu osoo hin jiin magaalaa teenya keessatti dhufee mucaa keenya mana isaanii dhufee mana ifii gaafa dhufan hin gaafatan ayyaama malee seenanii innis akkasumas seenee achumaan ammoo hojii magaalaa teenya keessatti jirtu immoo maaltu jira waan jirusan wantoota tokko tokko laaluudhaaf kantiibaa biirottis dhufee dubbisee asittis dhufee hojii misoomaa laaluun isaa dhugaa dubbachuudhaaf nama dargaggoo egeree biyya tanaa keessatti gara fuulduratti qooda guddaa qabu waan ta'eef jecha ulfaadhu galatoomii jechuun hin barbaada. Namoonni baay'een gaa dhufaniituma namas osoo hin dubbisin lafas manas osoo hin laalin akkasumatti deebi'anii namni namaan tola waan ta'eef akkasitti barbaadee yeroo aarsaa yeroo haalii tana karaa dheeraa kana deemee dhufe hojii nuti hojjenne kanallee dabaree akkasitti ilaalee wantoota nuti sirreessinullee akka biyyatti biyya teenya misoomsuudhaaf halkanii guyyaa mari'achaa irratti dubbachaa bakka hanqinni jiru sirreessaa hojii cimina irratti qabnu gara fuulduratti ariitiidhaan hojjechaa wanti nuti hojjechaa jiru ni jira. Hojii misoomaa amma jalqabne immoo hojii dhalootaati waan ta'eef jecha innilleen waan erga dhufee arkee waan itti dhagahame biqiltuun nama gaa'ee ni bareeddi. Biqiltuu tanarratti illee waan jiru silaa jee asumaan biqiltuu tanas daawwatee akkasitti ilaalee yoo waajee gaariidha waan jiru. Abshir ibsaa dura si daawwachiifnee deebinee tajaajila rakkannatti moo ammoo daawwachiisnee rakkina. akkasii kota yoo waliin daawwannaa kotaan faana waliin ilaalla. Wanni dhaame kun amma maali maangoo dhaame maangoo dhaame abukaadoo dhaamu abukaadoo dhaamu. Warri magaalaa baala malee hin beeku beektee waan nyaatu san malee hin beeku. Nyaatu beekaa. Namni beeku. Abukaadoo beemaa. Abukaadoo. Maangoo dha jira garuu. Ayi munni soddaan keenya. Soddaa maali? Laan abukaadoo meedha. Abukaadoo dha. Abukaadoo. Abukaadoo dha. Argate akkam? Anarraa isaa argate. Jaba. Baala. Abukaadoo dha. Akkanaa tana kudhan qabna. Kudhan abbaa kudhan. Amma iddoo dhiyoota jirtutti gorree ilaalle malee takkanaa kudhan qabna. Gandoonni hurnanu narsarii takka qabaachuu qaba kallattii mootummaan keenya kaa'een. Gandi hundi buufata biqiltuu kanaa tokko qaba. Buufata kana gara sadarkaa zoonitti guddifnee ilmi namaatii fi biqiltuun baay'ee hariiroo walitti qaban waan ta'eef qilleensas tolchiti miidhagina magaalaatis dabalti waan ta'eef biqiltuu goggoyduu kanumatti mayiruutti qofa osoo hin ta'in biqiltuus dhaabee gaaddisas waa irraa nyaatu garatti amma keessattuu warra argetti ooyiruu baadiyyaa gisee bobbaate duraan zayituunaa, muuzaa, maangoo, avukaadoo waan garaagaraa muratta. Boobota jimaa bajimaa ta'ee jira. Ooyiruu keessa oltee qama uumatti mirqaanaatuma oolta malee wanni nyaattu jirtu.
Kanaaf wanni san fooyyessinee duudhaa namatti deebina jenneeti nutis biqiltuu pilaas waan irraa nyaadhamu haalli itti narsarii teenya hundarratti kilaasteraan adda qoonnee dhaabneerra ammaan ta'a kilaasteraan adda qoonnee dhaabneerra bakka kana dura dhaabnes irraa fayyadamuu warri eegalanii jira kana caalaa akka cimsinu abdii kanina isinilleen nutti dhuftanii wanta jiru keessanii baay'ee ulfaata ayyee amma gaara laaltee miree oli laalle amma ayyee reefu yaada reefu diddesanii laalu malee ittesanii amma yaada gargarte sidhagame tokko nu ibsa jechuun ashaaraa magariisni kun waan bareeda beeta haala qilleensaatiif illee haala biyyaaf illee waan gaariidha dammoo abukaadoon kun ji'oota muraasa keessatti dhalanaan jira nama akka dhagayeetti natti himaa turte ji'ootaan dhala osoo waggaan akkasuma akka waggamata kana duraan abukaadoon tokko biqilee firee kennuuf waggoota hedduu fudhata kun ammoo yaa waggamata akka yoo akkam guddate akkasuma tura jedhanii kun ammoo waan gaariidha qoma baasu jita waan gaariidha bareeda jajjabaatu qaba wanta kana namni ukkatuun qaba dhugaa namni gabbatu qaba qoma dhiibee deemu qaba maaltu jira seeti lafti Harargeedha gaaraa fi tabba fi gaara qabdi gaara kanarratti immoo dur kuukii zayituuna maaltu jira amma immoo dhabamee jira haala faalamiinsa qilleensaati waan ta'eef mootummaan keenyas gaa mootummaan paartii badhaadhina xiyyeeffannaan itti kenne gaarri san namallee tobaattu shimbirroo guyyaa baay'ee qabna isaanillee bakka warraa nyaatan qabaachuu jiraachuu qaba jee xiyyeeffannaa biqiltuu karaa nyaatatti xiyyeeffate bulchiinsi magaalaa Ciroo san irratti xiyyeeffate dalagaa jira gaarri keenya waan nyaadhamuun guutame uummanni illee irraa nyaatee irraa dhugee akka jiraatuuf dhaloota gartee ooyiruu miti gaararraa illee biqiltuu harkatu agarsiisuuf hoggansa keenya agalatooma dalagaa jiraan jaa galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaanna kantiibaa nama miti bineensi nuun beeleen jedhe kantiibaan kasimira kanaaf waan gaariidha waaw mee anaanoo maal jettan isin anaanis ibsaa ibsaan sinaajiu me ibsaan anji ma barbaadde jabaadhotillee magariisi kun dhaabuun sitti haa baratu harkaan gajjeetiin dhaaba qoti nyaachuu qofa osoo hin taane dhaabu abshir wani jettini koona galatoomaa isin jenna bakka gargarallee daawwachuu dandeenya yimkin itti hanga dhumaan faana tura Lencha maltu bokkise bona khiya yada khemana mana bokkise lencha maltu bokkise bona khiya yada khemana mana bokkise sahaye uladura teratte jeti mata mure duranunu mandu fa bona khiya nifute jeti ngara mure duranunu mandu fa bona khiya nifute jeti ngara mure Oson harari demu lenchi wati yo nyaate bokkise lencha maltu bokkise arifali yada khemana mana bokkise lencha maltu bokkise jiraniya yada khemana mana bokkise Yadame guddo nuti waan kunne bona khiyai nagayangala jette manguddo nuti waan kunne bona khiyai nagayangala jette manguddo oson harari demu lenchi wati yo nyaate bokkise lencha maltu bokkise arifali jiraniya yada khemana mana bokkise lencha maltu bokkise arifali jiraniya yada khemana mana bokkise shanyi bishinga jiro chalabetu manchu kumegala ani dansirra funjinar kenya arifali nafsiyati yangur kuregala ani dansirra funjinar kenya arifali nafsiyati yangur kuregala
rabbuma khiyaatiin si sabbara bararee sindaka abubona khiyaayi rabbuma khiyaatiin si sabbara harrageessi bararee tulluu duuba dabare bararee sindaka bu'aari falii bona oromoo rabbuma khiyaatiin si sabbare bararee sindaka bu'aari falii bona oromoo rabbuma khiyaatiin si sabbare shanyii bishingaa jiroo shalabeetumaan shuukumee gala ani daansirraafuu bona khiyyaa nafsiyyaati yaan gurguree gala ani daansirraafuu bona oromoo rabbuma khiyaatiin si sabbare bishingaa gammoojjiidha shukultu malee naan horoorini kumbonaan abbaa qaba qashtiiti yaay ija keessa laalteen goroorini kumbonaan abbaa qaba qashtiiti yaay ija keessa laalteen goroorini addisaa babaa gubbaa bakkisaa kayyeedhaa bawaan jirtu gabbuu ijarraa kadhu lubbuuti yaay bikkitaanii nyaata waan jirtu gabbuu ijarraa kadhu lubbuuti yaay bikkitaanii nyaata waan jirtu osoon hararii deemu leenci waatiyyoo nyaate bokkise leenca maaltu bokkise haari falii jiraanniyyaa yaada keemma namaa na bochise leenca maaltu bokkise haari falii jiraanniyyaa yaada keemma namaa na bochise garbuu bala shaggodi shukultu malee naana kaawini dubbii